Okay, yoo akkam jirtu barattoonni kiyya turtiin gaarii keessa akka turtan abdiin qaba. Har'a ammoo kutaa jaffaa koorsii General Psychology for Freshman jedhu irratti boqonnaa lammaffaa kutaa jaffaa qabadhee isiniif dhufee jira. Inni kunis afaan Oromiffaatiin kan yeroo hundumaa isinii dhiyaatu isin yaaduudhaan barattoonni keenya saayinsiin xiinsammuu kun yookaan barnoonni fiildiin saayikooloojii kun warroota biraatiin afaan Amaariffaatiinis hiikkasaa argateera, afaan Ingiliffaatiinis qophaa'ee kan jiru yoo ta'u, garuu ijoolleen keenya haaluma salphaatti afaan Oromiffaatiin hubachuun yeroo baay'ee isaan rakkisaa ture waan ta'eef anis koorsii kana wal qabate boqonnaa lama jalatti qabxiilee jiran yookaan yaadota jiran afaan Oromiffaatiin gabaabsee isiniif kaasuu yaala. Yaadammaan isinii kaasu kana qabattanii deemtanii yeroo handaawutii keessan yookaan kitaaba keessan riifar yeroo gootan haaluma salphaatti hubachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf chaapteriin lammaffaan har'a nuti qabannee dhufne maal jedhaa? Chapter 2 yookaan boqonnaa lama Sensation and Perception. Inni kunis koorsii General Psychology for Freshman jalatti boqonnaa lama jalatti argamaa jechuudha. Isa kana immoo mee haalaalta nuti barreeffamaan asirra waan jiruuf. Tole barattoota keenya sensation and perception jechi jedhu kuni sensation maali? Perception hoo maali? Kan jennu haalal nuti. Waa'ee boqonnaa kanaa jalqaba dursa isinii kaasuun dura waa'ee tokko isinii kaasuun yaala. Namoonni duraan dursa wantoota naannoo isaanii jiran wantoota garagaraatti jira naannoo keenya keessatti wantoonni argaman wantoota baay'eetu jiru. Wantoota kana immoo addaan baafachuudhaaf waan naannoo keenya jiru san beekuudhaaf sensation fi perception jedhu kun namoonni tokkoon keenya waan tokko miireffachuu danda'u anna lammaffaa immoo eega miireffanneen duuba immoo waan miireffanne san maal akka miireffanne interpret yookaan hiikuu qabna beekuu qabna maal seensi goone maal miireffanne waan jedhu san beekuu. Sensation jechuun miireffachuu jechuudha. Waan tokko bakkoota garaagaraatiin fakkeenyaaf ila keenyaan ta'uu danda'a, funyaan keenyaan ta'uu danda'a, arraba keenyaan ta'uu danda'a, gurra keenyaan ta'uu danda'a, qaamolee harka keenyaatiin, gogaa keenyaatiin ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraatiin waan tokko seensi gochuu hin danda'ama. Garuu wanti tokko seensi godhame jechuun yookaan miireffanne jechuun wantoota miireffanne san beekne irra jechuu hin danda'amu. Hiika maal ta'u godhamutti maal ta'utti hamma hiikaa waan sanii beekamutti jechuudha. Kanaaf hiikaa wanta tokko gaafa goonu yookaan sagalee tokko gaafa dhageenyu dhageettaan sagalee san gurra keenyaan dhageenyu sun seensi gaafa jennu wanti sagaleen nuti dhageenye sun kan waamichaati moo kan iyyansaati moo wantoota garagaraati moo sagalee namaati moo kan bineensaati moo kan sareetu iyye moo maaltu iyye wantoota garagaraa ta'uu danda'a. Sagaleen wantoota sagalee dhageessisuu danda'a wantoota garagaraa ta'uu danda'a. Wanti sagalee nuti dhageenye kun sagalee maaliiti kan jedhamu hubachuudhaaf wanti seensi godhame sun kallattumaan qaamolee keenya hiika kana gara sammuu keenyatti deemanii hiika argachuu danda'u qaban jechuudha. Wantoonni kun lamaan jireenya namaa keessatti wantoota murteessaa ta'anidha jechuudha. Wantoota adda bahanii hin laallamne jechuudha. Kanaaf wanti tokko seensi haa godhamu malee yoo seensi godhame hiikaan waan sanii bakka hin beekamne namni tokko waan san seensi godheera jechuu hin danda'u jechuudha. Wanti tokko seensi godhameera erga jedhamee maal gochuu qabama? Beekamuudha qaba jechuudha. Maal akka seensi godhe hiika
isaanirraa yookaan boqonnaa lamaan jala boqonnaa lama jalatti wantoonni argaman maal faadha kan jedhu tokkoffaa hiikaan sensationii yookaan perceptionii maali lammaffaan immoo garagarummaa fi wal fakkeenyi sensationii fi perceptionii kana gidduu jiru maali inni kan biraa immoo wantoonni akka namni waan tokko miireffachuuf akka namoonni waan miireffatan adda baafachuu danda'u wantoonni dhiibbaa uumuu danda'an factor affecting sensation and perception kan jedhamu sani inni kan biraa immoo principle of sensation and perception kan jedhamu qajeelfamoota miireffannaa fi wantoota miireffanne san hiikaasaa ittiin beekuudhaaf nu fayyadu sun maal kan jedhu inni itti aanu immoo reason for sababbiin namni tokko sense godhuuf percept yookaan waan tokko interpret waan sense waan miireffatan hiikaasaa argachuudhaan gargar baasuu danda'u yookaan gara wantoonni namoonni bakkaa bakkatti dandeettii fakkeenyaaf waan namni tokko dafee dhaga'u tokko immoo dafee dhaga'uu dhabuu danda'a waan tokko argu tokko immoo arguu dhabuu danda'a wanti tokkotti mi'aawu immoo kan biraatti immoo mi'aawuu dhabuu danda'a fakkeenyaaf shaayii tokko yoo ajajanne namoonni tokko isuma warri shaayii buusu sun keessa buusee fide san mi'aan sukaaratti dabalames isuma sanitti gaha jedhamee isumatti nagaa jedhee fayyadamaa inni kan biraa immoo inni kun nageen jiru fidinaa dabaliya maaliidha garagarummaan sababbiin garagarummaan namaa fi namoota gidduutti waan tokko miireffachuu fi waan miireffanne san dafnee hiikatti kennu namoota irratti maaliif garagarummaa uumuu danda'e kan jedhamu qabxiilee ijoo boqonnaa lammaffaa kana jalatti ilaaluudhaaf deemnu inni kunis hiikaasaarraa gaafa jalqabnu sensation jechuun maal jechuudha sensation jechuun maal jechuudha perception jechuun hoo maal jechuudha saayikooloojii keessatti hiikaa akkamii qabu baroota asiin duraa keessatti saayikooloojistoonni ilaalcha lamaan kanatti gargar qoodamanii turan saayikooloojiin jechuun sensation waan namni sense namni wantoota namoonni itti miireffannaa waan namoonni miira isaaniitiin miireffatan kan jedhan jiru namoonni kan biraa immoo saayikooloojii jechuun kutaa qaama sammuu namaa ta'ee sammuu namaa keenya dhala namaa keessatti kan wantoota addunyaa kanarra jiran hundumaafuu hiikaasaa ifa godhee namaaf hubachiisu kan nama hubachiisuu danda'u yookaan wantoota interpret yookaan wantoota addunyaa kana jiran hundarra jiran cufasaayyuu kan maal akka ta'e namatti agarsiisuu danda'u yookaan perception irratti xiyyeeffachuu yookaan saayikooloojii jechuun perception jechuudha jedhanii yeroo namoonni saayikooloojistoonni armaan dura bakka lamaatti hubannaan isaanii bakka lamaatti gargar qoodame jira. Garuu sensation jechuun hiikaan isaa kallattiin yookaan literal meaning of sensation is the process whereby stimulation of receptor cells in the eyes, ears, nose, mouth and surface of the skin sends nerve impulses to the brain. Kana jechuun maal jechuudha? Adeemsa si'aa'ina seelonni odeeffannoo alaa gara keessatti fudhatanii ergaa gara sammuutti fudhatan sun isaan ergaa gurrarraa dhufu ergaa ija keenyarraa dhufu ergaa funyaan keenyarraa dhufu ergaa afaan keenyaan wantoota arrabaan dhamnerraa dhufu ergaa wantoota akka keenyaan tuqnerraa dhufu san dafanii gara sammuutti dabarsuudhaan hiikaasaa barbaaduudhaaf narvoota yookaan wantoota kana deddeebisan seelota waan kana deddeebisan jedhee hiikaa jechuudha. Sensationiin kun yookaan miireffannaan kun adeemsaalee wantoota tokko fakkeenyaaf sagaleen wal fakkaatu bakkoota garagaraarraa gara gurra keenyaatti dhufa yoo ta'e sagalee kam ittisee kamimmoo gara gurra keenyaatti fiduu danda'a kan jedhu sense wanti nuti goonu san
xiyyeeffannaa kennu yookaan immoo odeeffannoo dhufe san gara sammuu keenyatti dafee jijjiiruudhaan isa kaan immoo ergaalee wal keessa dabarsaa deemu. Akkuma seensi godhan yoo seelonni odeeffannoo alaa fuudhan dafanii odeeffannoo san fidan kan sammuu keenya keessa jiran immoo maal godhu hiikasaa kennuudhaan gara deebii kennan jechuudha. Yoo namni tokko waan ho'aa qabu tokko yoo qabatee dafee wanti ho'aan sun harki keenya waan ho'aarraa boqachuusaa dafee gara sammuu keenyaa keessaa jechuudha. Sammuu keenya dafee erga maal kaasa harki keenya achirraa akka fudhatu jedha. Dafee namni tokko achirraa harkasaa akka kaasu kan godhu gahee kana harka caalaa kan taphachuu danda'u sensation yookaan miireffannaa qaamolee miiraa keenya keessaa isa qaamolee miiraa shanan fayyadamuudhaan seelota odeeffannoo kana miiraa kana nu deddeebisan jechuudha. Sensation jechuun hiika biraa hin qabu jechuudha. Sensationiin kun namoonni tokko waan tokko miireffachuudhaa fi qabxiileen barbaachisootti jiraachuu qaban jedhamanii beekamutti jiru jechuudha. Inni jalqabaa maali? Stimulus. Si'aa'inni jiraachuu qaba. Namni tokko waan tokko seensi gochuudhaaf si'aa'ina qabaachuu qaba. Seeliin waan tokko si'aa'ina qaama namaa keessatti uumuu danda'u tokko jiraachuun dirqama jechuudha. Stimulus si'aa'ina wanti jedhamu sun wanti nama stimulate si'eessu tokko jiraachuu danda'uudha qaba jechuudha. Lammaffaan immoo sensory receptors kan jennu san isaan kunini maali? Miirota wantoota ala jiran odeeffannoo qaamolee miiraa shanan keenya fayyadamuudhaan alarraa dhufu sun seensiin kun seelonni kunniin activate ta'uu danda'uudha qaban jechuudha. Namoota kana keessa namni tokko isa kana qabaachuu qaba jechuudha. Inni kun yoo hin jirre wantoota waan alaa dhageenyu san qaamolee miiraa shanan keenya fayyadamuudhaan gara sammuu keenyatti odeeffannoo dabarsuudhaaf sensory receptors wantoonni jedhan jiraachuu qabu jechuudha. Inni kan biraa immoo sadaffaanii psychophysics kan jennu jechuudha. Psychophysics inni kun motorota jechuudha. Psychophysics jechuun maal jechuudha laata? Psychophysics jechuun maal jechuudha laata? Inni kunini wantoota uumamaan gidduu stimul wantoota si'eessituu fi gidduu sensory receptors wantoota jedhan san seelota odeeffannoo fudhatanuu fi wantoota odeeffannoo san fuudhuudhaaf si'aa'ina jiran yookaan wantoota stimulate kan jennu fakkeenyaaf sagalee garaagaraa wantoonni garaagaraa stimulate jechuun jennu kun wantoota naannoo keenyatti argaman fakkeenyaaf sagalee ta'uu danda'a waan nuti ilaalan arginu ta'uu danda'a foolee nuti funyaan keenyaan suufnu ta'uu danda'a wantoota waan nuti arraba keenyaan dhandhamnu wanta nuti harka keenyaan qaqqabnu ta'uu danda'a jechuudha. Jiraachuu waan kana wanta kanaaf waan nuti seensi goonu kanaafi wantoota waan seensi goone san dafanii ergaa isaanii gara sammuu keenyatti ergan gidduu wanti wal qunnamsiisu psychophysics jennaan jechuudha. Inni kun immoo wantoota lama seerota lamarratti hundaa'a jechuudha. Adeemsi waan kanaa jechuudha. Inni jalqaba sensory threshold yookaan inni lammaffaan immoo sensory adaptation isa jennuun san jechuudha. Sensory threshold jechuun sagaloota lamaan yookaan wantoota lamaan fakkeenya sagalee lama wal faana yeroo dhageenye sagalee wal faana yeroo tokko dhaga'ame san isa sagalee xiqqaa tokko isa sirriitti nuun dhaga'ame tokko dhabamsiisee isa san ittisuudhaan isa sirriitti dhaga'amu isa nuti yeroo san yeroo itti kennine yookaan xiyyeeffannaatti kennine hordofuu dandeenyu san akka nuti hordofnu kan nu godhu seerota sensory yookaan seerota miireffannaa isa jennu kan absolutely threshold sensory law kan jennu san ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo lammaffaanii difference threshold kan jennu yookaan sensory adaptation kan jennu san jechuudha. Inni kun maali? Garaagarummaa yookaan sagaloota. Sagaleen kun akkaataa itti sagaleen tokko gargar ta'uu danda'u. Garaagarummaa sagalee tokko addaan baasaa kan deemu yookaan adaptation kan jennu seerota kana if keessaa qaba jechuudha. Inni kunini sensory thresholdin kun
gama biraatiin sensor differentiate kan jenne sun sensoroonni sunniin wanta biraa sagalootuma garaan dhufan san akkamitti sagalee san irraa sagalee kaan irraa gara sagalee biraatti isan taan isan bilook gochuudhaan sagalee barbaachisu akkamitti gara sensorii seelii kenna receptor seelii kenna akkamitti sagalee san akka inni fudhatu kan taasisu jechuudha. Inni kan biraa immoo sensory adaptation kan jennu sensory adaptation kun maali? Sensory adaptation jechuun namni tokko fakkeenyaaf ollaa keessanitti namoonni tokko muuziqaa ta'uu danda'a, faarfannaa ta'uu danda'a. Sagalee guddaa tokkorra kee kan dhageeffatu yoo ta'e namoota ollaa isaanii sun namoonni tokko immoo sagalee muuziqaa sagalee isaa dabalanii yookaan faarfannaa sagalee isaa dabalanii dhaggeeffachuun baay'ee isa jibbisiisa yoo ta'e sagalee gaddiqqeessee dhaggeeffachuu jaalatu ta'e yeroo hundumaa ollaan isaa sagalee ol kaasee bana yoo ta'e maal godha dhaggeeffatee har'as hin jibba borus hin dhaggeeffata iftaan kaanis akkasumaan jecha adadaan wal duraa duubaan maal ta'uu danda'a sagalee kaan addaatti godhaa dhufaa jechuudha. Hamma fedhis yoo banate erga addaatti godhan duuba uumaa tokko seensii biraa waan isaaf kennu hin qabu jechuudha. Kanaaf sensaroonni kunniin sensory low kan jennu kun sensory absolutely threshold and sensory adaptation jedhamanii bakkoota lamatti seerota sensation jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Inni itti aanu immoo perception kan jennu jechuudha. Perception jechuun maal jechuudha? Akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalesanii perception jechuun odeeffannoo qaamolee miiraa shanan kennu fayyadamuudhaan seelonni odeeffannoo alaa gara keessatti fidan kana maal gochuudha adda baasuudhaan maal godha hiikaa kan itti kennu perception isa nuti jennu san jechuudha. Perception jechuun wantoota sammuu keessatti kutaa qaama keenya sammuu keenya ta'ee isa odeeffannoo qaamolee miiraa shanan kennan alaa gara keessatti seenan san maal akka ta'e hiikaa kan kennu perception isa nuti jennu san jechuudha. Ingiliffaan gaafa hiikanu it is a process of selecting, organizing and interpreting sensory information into meaningful patterns kan jennu. Hiikaa waan qaamolee miiraa kennan dhufan san hiikaa kan kennuu fi perception jechuudha. Odeeffannoon tokko hamma perception kutaa perception kana yookaan hiikaa kan interpret godhu kana bira dhaqqabutti hiikaan qabu jechuudha. Hiikaa argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf perception consists of the following three basic process. Wanti tokko odeeffannoon tokko erga sensi godhame yookaan miireffanneen booda hiikaa argachuudhaaf adeemsa sadii keessa qaxxaamuruu qabaa jechuudha. Jalqaba select godhamuu qabaa jechuudha. Select focus select gochuudhaaf iyyuu yookaan filatamuudhaaf iyyuu xiyyeeffannaa argachuu qabaa jechuudha. Xiyyeeffannaan kennameefi keessa maal godhamuu qabaa fudhatamuu qabaa jechuudha. Itti aanee immoo organize godhamuu qaba yookaan adjust yookaan arrangementiin isaa sirratuu qaba jechuudha. Itti kamisa dafaarratti immoo maal ta'uu qaba interpret ta'uu qaba jechuudha. Gaafa kana goone immoo percept godhameera yookaan hiikaan isaa kennameera maal akka ta'e barameera yookaan beekameera jechuudha. Odeeffannoon qaamolee miiraa keenyaan alaa gara sammuu keenyaatti seenan sunniin hiikaa argataniiran jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf selective of perception wanti tokko select gaafa godhamu maal akkamiin select godhama kan jedhu xiyyeeffannaadhaan dhumatti kennama jechuudha. Focus gochuudhaan wanti biraa kan godhamu hin jiru. Focus goonetuma organize jechuun wal duraa duubaan kamtu dura dursuu dhufa odeeffannoon amma fudhatame kun kan ijaan argamu jira kan funyaan gurraan kallattii garaagaraatiin kan gara sammuu keenyaatti dhufu jira. Isaan kunneen immoo wal duraa duubaan kan itti dursee hiikaa argachuu qaba. Kan hiikaa argatan immoo maal ta'uu qabu kan jedhu san organize
gaafa godhamu interpret jechuun wanti tuqame tokko yoo waan tokko akkas tuqee wanti an tuqe sun maal qabadhe teessuma qabadhe nama qabadhe bineensa qabadhe oowwa qabadhe waan qabbanaa qabadhe kan jiru san sammuu kan interpret ta'a jechuudha. Kanuma gabaabumatti yaadonni as keessatti boqonnaa lamaan kana jalatti argaman yaadota baay'ee bal'oo ta'an garuu wanti kun gabaabumatti sensation jechuun wanta nuti qaamolee miiraa shanan keenya fayyadamnee miireffannu yoo ta'anu perception jechuun immoo wanta miireffanne san deebinee hiikaa waan miireffanne san gaafa beeknu percept goone irraa kan perception jechuun hiikaa wantoota miireffatanii san argachuu jechuudha. Barattoota kiyyaa kutaa itti aanu boqonnaa sadaffaa kutaa torbaffaa keessatti waliin kan itti fufnu ta'a. Hamma ammaatti yeroo keessan kennitanii barnootaan isiniif kennaa ture kan waan hordoftaniif galatoomaa baay'ee isin jaaladha. YouTube kennaa YouTube jedhamu kanas subscribe gochaa hiriyoota keessanis affeeraa family yookaan maatii YouTube kanaa ta'a. Hubannoo saayinsii xiinsammuutiin wal qabatu argachaa deemuu dandeettu. Hiriyoota keessanillee yookaan maatii keessanillee namoota biraallee affeeraa hubannoo saayinsiin xiinsammuu yookaan saayikolojiin yookaan jeneraal saayikoloojii course for freshman kan jedhu kun boqonnaa meeqa of keessaa qaba yaada maal jedhutti keessa jira kan jedhu afaan Oromoffaatiin hubannoo gaarii argachuudhaaf YouTube kana hordofaa yookaan subscribe gochaa like share comment gochaa maatii ta'uu hin irraanfatinaa. Nagaan turaa hamma deebinee ol arginutti nagaa naa turaa nagaa ta'a. Galatoomaa horaa.